Ministeerri muummee Dr. Abiy Ahmed Chaayinaatti buufata doonii Yaangishaan Shaangaayitti argamu daawwataniiru. Jilli Timaajoor waliigala raayyaa ittisa Fiild Maarshaal Biraanuu Juulaan durfam sochiif qophaa'ummaa waajjira olaanaa qajeelcha loojistiikii magaalaa Bishooftuutti argamu daawwataniiru. Bunni Itoophiyaa addunyaa irratti jaalatamummaaf filatamummaan akka itti fufuuf xiyyeeffannoon hojjetamuu akka qabu ministeera qonnaa Dr. Girmaa Amanteen akeekan. Naannoo Oromiyaatti karoora cuucii miliyoona 70 misoomsuuf qaban milkeessuuf abbootiin qabeenyaaf qooda fudhattoonni ciminaan hojjechuu akka qaban biiroon qonna Oromiyaa hubachiise. Godin Booranaatti sagantaan nyaata barattoota bara 2016 aanaa Yaabalooman barumsa sadarkaa tokkoffaa dhaddiimitti eegalameera.